Kabajaamtoota fi daawwattoonni warri baaritti nagaa keessanii anis fayyaadha. Nagaa keessanii siyaasan Oromoo haala yeroo amma keessa jiru kanatti maal fakkaata? Of duratti hoo maal ta'uu qaba akka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Siyaasni kun baay'ee ulfaataadha. Haalli amma keessa jiru kun waan nama dhibuudha, baay'ee tokko waan nama dhukkubsuudha jechaadha. Kana hundi kennaa hundi beeyna. Kana ammas warri hayyoottan keenya aktivistoonni keenya waa hedduu irraa ni haasaa jiranii. Anis ammoo haga danda'ame tokkoon waa irraa isin haasaa jedheeti yoo qalbii keessanitti gadi bu'ee qabsoo kana cimsitanii qabsoo kana jabeeffatanii qabsoo kana itti haala kana yoo itti fuftanii jettan mootummaan kun kufuun isaa waan hin oolle